kitaaba kana keessa seennee takka takkaan laaluu keenya dura mee fixa baasiin mataan isaa eenyu hajoo kana daawwattoota keenyaan haa wal barre. Fiixa baas jechuun fiixa baasuma maqaan kiyyaa fiixa baas Musee Usmaan Jaamaa kan inni dhaladhee guddadhee godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa keessatti barumsa kiyyaallee sadarkaa tokkoffaa hanga haayiskuulitti Machaarumatti baradhee mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Machaaraatii fi mana barumsa sadarkaa lammaffaa Machaaraatti. Amma sadarkaa yuunivarsiitiidhaa yuunivarsiitii Amboo irraa dipaartimentii kompiitar saayinsiitiin eebbifamee taa'u jira jechuudha. Taa'u jira jechuun dalagiitu namatti asisteetu. Hayyee eega eebbifamtee hagamni ta'a? Amma eegeen eebbifame wagguma tokkoo fi walakkaa akkana amma. Ganaa ijoolleedha jechuudha. Wanni na ajaa'ibe kitaaba kana hoggaaniin dubbisu yeroo baay'ee namni kitaaba seenaa barreessu nama umriin bubbulee jaama akkasumatti jechuudha. Akkuma agartan kanatti egaa obboleessi keenya fiixa baasii ni ganaa nama umrii dargaggummaa keessa jiru waggaa 50 jiraachuu miti dubbisanillee haasa'isanillee kitaaba barreessuun ni danda'ama waan joosan kan mirkaneesse naaf fakkaata. Baay'ee natti toleera ani akka nama dhuunfaa tokkotti. Mee ka'umsi kitaaba kanaa barreessuudhaaf wanni hamilee sii ta'e maal ture? Kitaaba kana jalqabuudhaaf wanni hamilee naa ta'e tokko yoo jiraate ijoollummaarraa eegalee kitaaba kana waa'ee qabrii soddomaadha dhagahaatiin maatiin kiyyas ummaan tiyyalleen hambaa warra qabrii soddomaniidhaati waan ta'aniif ummaan tiyya achuma keessatti abbaa ishii obboleessa ishii haadha ishii akaakoo ishii akkoo ishii maatiin kun guutuu maatuma isaaniidhaati irraa jechuudha. Ijoollummaarraa eegalee wantoota kana dhagaa guddadhee seenaa Hajii Ahmadoo seenaa Shamsuddiin fa'aa Nuuree Galtii fa'aa warreen as keessatti tuttuquudhaaf yaale guutuu isaaniidha. Seenaa kanaan dhagaa guddadhee yeroon dabartee immoo sa'aanii fi umrii dargaggummaa sana keessa seennee waa dubbisuu seenaa guutotaa barbaaduu kana fa'aa keessa guuniif seennu seenaan namoota nuti beeknu itti dhiyaannee beeknu seenaa isaanii sirriitti gabbeenu kun hin jiran barruudhaan. Sooshaal miidiyaalee adda addaa intarneeta gubbarra guuniif ilaalullee seenaalee tanan arkan hatta footoo isaaniitu saa ittiin arkanneetu jira. Duuba seenaa teenya gaa nama biraatii miti kan barreessu nutummaan as jirru kunu seenaa teenya barreessuu ni dandeenya waan jiruun kaka'umsa immoo kanaa ta'e guddina kiyya sanarraa illee waan ta'e jechaan itti seenuu dandeenya jechuudha. Hayyee cimina guddaadha waan dhagahan sanirraa seexaan si keessatti uumame. Kitaaba kana qindeessitee haala kanaan dubbistoota biraan ga'uun mataansaa waan guddaadha. Keessattuu seenaadhaan wal qabatee ni dhageenya malee amma afaan onnummaan nutti himu sanuu hanqachaa dhufee jira waan ta'eef labanni amma jiru immoo kana fudhatee bakka hanqinni jiru kana guutuunsaa waan baay'ee bareedaadha. Irra deebi'ee galatoomiin siin jaa. Mata dureewwan torbatu as kitaaba kana keessa jira. Mata dureen isaa qabrii soddomaa ta'u malee seenaa gootota ituu keessatti qabsoo bilisummaa uummata Oromootiif taasisaa turan hedduu isaanii kaaseeti kan jiru as keessa. Isaan keessaa muraasa mata dureewwan muraasa kaasneeti asitti ni mari'anna jechuudha. Kan akka jiisaa faamee haa kaasnu lola jiisaa yookaan immoo lola kanniisaa jaamuudhaan Harargee keessatti hangaafan ijoollee ta'e beeku lola kanniisaa kana ati jiisaa jetteetii moggaastee kan baaste. Mee haa kaasnu mee akkam ture lolli san ka'umsi isaa maali ka'umsa lola hundaatii jaama waan ta'eef ati immoo akkamitti kitaaba kana keessatti nuuf dhiyeessite waan jiru kana mee kanumarraa kaanu. Gabaabdumatti mata duree as keessa jiran keessaa qabriin soddomaadha mata duree bal'aa lamarra sadaffaa kitaaba kanaadhaan ta'a. Teheet osoo jiru garuu jalqabarraa eegaleeti qabsoon kun wal qabataati gabbu'a hanga gadi hanga qabrii soddomatti jechuudha. Walitti hidhata tanaafiin gubbarraa eegalee walitti hidhaa waan kana gabbisuu danda'e. Jiisaa kajoo kana immoo kanatti deebinee hoggooniif kana laallu jiisaan lola guddaa. Jiisaa jechuun akkan kitaaba keessatti tuquudhaaf yaaletti lola ilmi namaa akka qaraadhaatti itti jige jechuudha. Yookaan akka xaafii haamanitti itti jige jechuudha. Lola lubbuu nama baay'eedhaatiif nama guddaadhaaf fudhate jechuudha lolli kuni. Lola kana jechuun akka kitaaba keessatti bal'inaan kaayetiin jira. Dubbistoonni illee waan kana keessa seenanii akkanii fi sirriitti baraniin afeeraa sumaanu garuu hogguun ifin xiqqoo irraa ibsuudhaaf yaalu.
Yaayyaa Alii Siree faan qabsoo isaan mootummaa Minilikii wajjin godhan keessatti lola guddaa ofirraa deebisaa turan. Amata dheeraadha wal dura dhaabbataa turan. Eeganii fi amma 3 ol eega ofirraa deebisaa turan boodarra waraana guddaa fudhateeti Walda Gabriel kan dhufe jechuudha meeshaa faranjoota irraa harkatetti gargaarame jechuudha. Sa'a kana uummata keenyaan sa'a walafaan dhufanitti uummanni keenya bakka sanitti Yaayyaa Alii Siree faan hoogganaa waraana ituudha Yaayyaa Alii Siree ture yeroo sanitti itti aanaan isaadha Mucayyaman Muceeti. Yaayyaan Alii Sireedha sa'aa gaa waraanni diinaadhaa kun qawwee qabatee meeshaa ammayyaa kanaan gargaaramee carcar dhufutti isaan immoo wanni godhan ni ammayyeessan irra amma akka agarruutti addunyaa tana keessatti warra arbaallolee agarre dhageenye sun qaroomina kan isaan kololee isaan agarre kan isaan amma addunyaa gubbaarra namni ni filolee hin jiru ammayyummaan tana caaltee hin jirtu jechuudha gaafasumatti uummata keenya oggoon fi fudhannee isaaniif baala ceekaa dibataniiti akka kitaaba keessatti ibsu waan kitaaba guutuu gaa dubbaddeefiti asirratti bifa saniin ganama dhadhaa fi kana tuqanii eeguu aduun hawwituu uummata itti duulanii harkaan qaqqabanii hunda jaan hanganii fi lolatti hagguu manguddoo irraa odeeffannu akka odeeffannetti haala kanaan uummanni keenya lola keessatti illee ammayyummaa isaatii fi qaroomina isaadhaa agarsiisaa ture waan jiruuf fi hagam takka akkanii fi didaa ture gabrummaa fudhachuudhaaf wantoota kana keessatti ni ibsa waan jiruuniin gabaabsee akkatti kaa'uu danda'e. Baay'ee bareedaadha. Keessumattuu amma lola kanniisaadhaan godhame kanaan hanga karaa wallaalutti ga'anii jaa kitaaba kana keessatti barreessitee ifiifuu ni beekta waan ta'eef hoggaan ifiin dubbisu akka waan fiilmii wayiinatti fakkaatan namoonni waraana meeqaan ammayyaa isaan fudhanii dhufanii tooftaan itti malatanii waan qaban san loluun mataansaa hedduu qaroomina guddaadha bara sanitti jeetii yaada waan ta'eef kana kaasuu barbaade. Saniin booda Hamidoo diddaa gabrummaa kana Hamidoo faan karaa ittiin gara bosonaa itti seena faantu jira. Hamidoon hoggaan fi kitaaba kana dubbisu sammuu kiyya keessatti maaltu dhufa nama guddaa tokko mee waa'ee Hamidoo xiqqashuma irra nu buusi. Hamidoon akka faaruu isaa manni isa faarsurraa hojii boonsaa inni uummataaf hojjeturraa baay'ee Hamidoon qabsaawaa guddaa nama qabsaa'ota guddaa ammaan tana Oromoo yaamatu kana fakkeenya ta'e. Viidiyoo tokko keessatti jaarraan abbaa gadaa dhagguun ife haasa'u fakkeenya akkanii fi hidhannoo qabu hidhatti seenuudhaaf jaarraa Hamidoon biroodhaa akka fakkeenya isaaf ta'e dubbate. Sooressi jaarraa abbaa gadaa. Akka jechuun qabsaa'ota guddaa amma uummanni Oromoodhaa akka fakkeenyatti fudhatu kanaafu nama karaa saaqee jechuun inni kun. Maaliif yeroo sanitti kophaa isaadhaa bosona seenee waraana jaarratee achi keessatti amata 20 ol mootummaa gabroonfataadhaan lolaa turuun hojii boonsaa inni hojjetee kaka'umsa inni uummata keessatti uume uummanni akkanii fi hin gabroomneef akkanii fi gabrummaa tana didan uummata agarsiisaa ture waa hedduu uummata barisaa ture uummanni illee isa fudhatee gootummaa isaa tana faaruudhaan ragaa ba'ee faarsaa turanii zaataanis guddaa waan ta'echa qaamni isaadha. Faaruu uummanni isaaf dabaluu irratti illee isa guddiftee gabaabumatti tartiibni gubbarraa eegalee jiisarraa aanee Hamidootti dhufee Hamidoon akkasii gabbaa deemu diddaa uummanni keenya gubbarraa hanga jalaalatti steeppiidhaan ogguunii fi gadaan kanaadha dabre kaan itti aanaa dhufu uummanni keenya diddaa akkamitti akka inni gubbarraa ka'ee gabbuu agarsiisuudhaaf. Hayyeegaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu. Turtii taasisaa jirruun seenarraa waa hedduu akka irraa barachaa jirtan abdii guddaadhaan qaba. Qophiin keenya ammallee itti fufaa nu wajjin ta'an isiniin ja'a. Hayyee kitaaba kana keessatti seenaa namni hedduun beeku keessaa seenaa Elemoo Qilxuuti. Gooticha Elemoo Qilxuu jechuudha. Kanaan wal qabatee waa hedduutu keessattuu bakka inni itti wareegame wal qabatee jechuudha. Carcar xirroonii fi haroo raabaan as keessatti namni hedduun xirroo beekaa kun immoo haroo raabaatti wareegamee ja'anii mee seenuma kanaan wal qabatee waanuma ta'e san hamma ta'e irraa nu hawwachiisi. Kaan namni irra guddaan isaadha carcar xirroo ja'a ani isaan ganeefin seenaa tana arkee waan tana hubadhutti carcar xirrootti hin beekaa carcar maxirrootti hin ja'a ture
Immoo garuu akka hayyoota irraa dhageenyetti sooressi jaarraa abbaa gadaatis viidiyoo isaa tokko keessatti oguu haasa'u carcar haroo raabaa bakka jedhamtutti jeete kan haasoo isaa jalqabe tokkoon nama lubbuun achi keessaa hafeedhaa lola san gubbarra tureetii fi waan san sirriitti gadi fageenyaan beeku ama bishitii moo amma asuma jira innis lubbuudhaan amma nama achirraa hafee isaan jalaa lubbuun ammaan tana jiru. Intarvii OBS wajjin godhe gubbarratti bakki tun haroo raabaa jedhamti carcar xirroo xiqqoo sadii olii kana waan jiru dubbate sana dhaabbatee illee manguddoota biraata illee akka neefeen odeeffachuuf yaalatti lafti tun waluma muggaa immoo bakki sun bakki isaan itti kufanii fi itti wareegamni lolli irratti godhame sun lafa amma carcar haroo raabaadhaa jedhamtu tanaa waan jiruun tanaa sumaanuu uummanni haa beeku waan tana uummataaf haa baatu waan jiruuniin kanallee seenaa lolaadhaa san madditti maqaa kanallee sirreeffama akkaniif godhamuuf kaayuudhaaf yaale. Hayyee kitaaba kana keessatti hoggaan dubbisuu waan argadhe keessaa tokko gootonni ituudha lola fincila gabrummaarra taasisan san kophaa isaanii osoo hin ta'in even hanga gootota Baalee wajjin kanneen akka Hussein Buunii wajjin ta'uudhaani achi deemanii hanga Somaaliyaatti meeshaa waraanaa fidatanii deebi'anii gurmaa'uudhaan nafxanyaa irratti akka lolan fa'aa kitaaba kana keessaa dubbiseetiin jira. Gurmaa'anii fi tokkummaan isaanii waliif tumsaa turan baay'ee waan nama gammachiisu as keessatti dubbisuu dandeetiin jira. Kanumaan wal qabatee Finfinnees ni dhaqa seenaan kitaaba kana jechuudha. Abdoo Barandaa waan jaamu takkaan arge as keessatti dhiiroo Abdoo Barandaan kunii seenaa qabsaa'otaa ituu kana maaltu wal qabsiisaa meenaaf kaasee? Abdoo Barandaan wanni nuti achi keessa bu'uun barbaachiseef tokko Abdoon kuni nama Arsiidhaati jedhanii Finfinnee bakka ammaan tana Abdoo Barandaa jedhamuudhaan markaatoo keessatti beekamutu jira. Namni keenya haajaafis ta'ee hajjiifis karaa Finfinneedhaa wal bahutti bakki namni keenya qubatuu fi nama keenya jabaa bakka itti barbaadanii itti wal arkanii fi jiddugala uummata keenyaadhaa bakki taate mana Abdoo ka jennu kana jechuudha. Abdoo Barandaan bakka sanii as keessatti illee sababni nuti tuqee qabsoo dhumaatiin qabri soddomaatuun akkamitti akkanii fi dhufte ibsuudhaaf gubbarraa ka'ee faamilii maatii kanaadhaa baakgiraawundi isaanii osoo gubbarraa kaasee deemaa jiruuti abbaan Haaji Ahmaduudha qabsoo inni warra gabroonfattoota gubbarraa mootummaan Hayila Sillaasee itti gammudee isaan gubbaa kaa'ee agguu isaan uummata cinqanii uummata roorisaa turan achitti isaan fudhatuu didaniitillee hanga oliidhaa dhufanii akkamitti akka neefii isaa kana farraa kaasuu danda'an ibsuudhaaf Abdoo Barandaa qubannaa isaaniitiif kanallee ibsuuf achuma keessatti namnillee waan tana beeku jechuudhaaf kaa'e. Bareedaadha haasuun kan keeti. Mee amma immoo suduudhaan jechuudha waa'ee qabri soddoma san hammatee kaasneeti bira dabarra jechuudha. Dhiiroo qabriin soddomatu maali? Qabriin soddoma qabrii soddommaniiti. Jecha jimlaati murruqiidha. Murruqii nama soddomaa qofallee ta'u osoo hin ta'in nama 33 kan boolla takkatti osoo manguddoo umrii 80dha. Daa'ima harma hodhu kan duddarra deemu soqee fi dhaabbatee deemuu hin geenye. Ayyoota garaadhaa qabu ulfa jechuudha. Osoo kana addan filatin maatii tokko keessaa jechuun ulfaataadha maatii tokko keessaa jechuun nama manguddoo daa'ima ulfa nama ayyoota manguddoo warra garaa qabu kana hunda osoo addan filatin gara jabummaadhaan boolla takkatti maatii takkatti fixu jechuun haalaan waan guddaa fi dhumaatii seenaa Oromoodhaa keessatti jirtu keessaa warra hangafoota jennee yaamnu san keessaa guddoo fi hangafa jechuudha. Murruqiin qabrii soddomaa tunis. Hayyee ka'umsi mata dureen qabrii soddomaa kun dhumaatii gootota saniitii jechuudha. Rabbi rahmataa godhuu fi isaan ajjeesanis qabsoon uummata Oromoon dhaabbanne ilmaa'uu itti fufee amma arraan geenyee jirra. Kana hunda hoggaa barreessitu mi'aati akka barreessaa tokkotti qorattee bira geessee namoota illee gaafattee maaltu sitti dhagahamaa ture? Akka nama lafa san keessatti dhalatee guddatee fi seenaa tana ijoollummaarraa dhagahaa guddate tokkotti hogguu waa'ee kanaadhaa deebitee qaama achi keessa ture nama lubbuun achi keessaa bahee warra lola isaanii wajjin gaggeessee kanneen irraa gunii fi gurraan dhagahaa waan san barreessitu
hedduu faatasii akkamitti waan ijoollee si keessatti uumamaa miira keessallee si galchaa deemta. Yeroo dheeraadhaaf hogguunii fi jalqaba barruu kanaadhaa itti seenee lafa kaa'u akkanii fi ta'e akkam beeku daraniin hogguunii fi qorachaa keessa gabbu'aa deemu bal'inni seenaa tanaadhaatii fi gara jabinni diinaa jabina uummata keenyaatii fi wantoota kanaadhaa kan hunda waan kana keessatti hubachaa tanaatiitu gaffageenyaan beekuu kiyyaatu akkan dirqama waan kana jala bu'e sun fadhe dadhabee hin jenne baasuudhaaf akkaniif dirqama ofirra kaa'ee deemu na godhe jechuudha. Adaduma gaffageenya isaadhaa seenaa tana keessa gabbeeytuun guddina ishiitii fi hagam takka sochii akkanii fi wanti tun qabdu hubatta. Santuun illee akkanatti cichee waan kana fiinxaan baasu na godhe jechuudha. Wanni ummaan tanteessitti himaa turtee fi haalli naannoo sanatti guddachuun kan ka'e akkana barreessitee qindeessitee uummata biraan akka geessu haamilee natti horee jira jettee yaadda? Ka'umsallee naa ta'e. Maaliif ijoollee ta'eeti amma hogguun ifin beeku manni akkanaa bakka akkanaatti ture akkanatti ture haala kanaan akkanatti. Amma akka seenaa keessatti amma ummaan tiyyallee natti himtutti seenaa gubbaratti illee akkaniif hin dhaga'utti obboleessi ishiidhaa daa'ima ture. Daa'ima harma hodhu jechuudha. Duddarra deemattiin ummaan ishiidhaa. Sanii hogguun ifee san keessa bu'anii isaan illee achitti mootummaan kun isaan kana fixu ol darbeeti isaan jaadhaan diree boolla darbe jaan ajjeesee jechuudha. Daa'ima wantoota kanneen iyyeensi daa'imoota kanaatii jira waa hedduu takkaa jira. Waan kana ijoollummaarraa eegaltee akkana jechaa nutti himaa waan nu guddistu jecha keessa keeteetti ijoollummaarraa immoo wantoota akkana dhagaa guguddatu ifiifuu sadarkaa takka waan inni si keessatti uumuu jira. Sun immoo ka'umsa guddaa takka naaf ta'e jeetii yaada. Hayyee yeroo hagam sirraa fudhate seenaa kana qindeessuudhaaf qorattee fixuudhaaf hagam sitti fudhate? Walumaa galatti jalqaba kitaaba qabrii soddomaadhaa kaa'uun qabaa jee kaniin itti seenee irraa jalqabee hanga maxxansee waan kana gabbaasuu ga'utti turtii amata 5 qaba. Waggaa 5 keessatti xumuramee jechuudha. Kitaabni kun hayyoota hedduun gulaalameeti kan jiru. Keessattuu hayyoonni addunyaa irratti barsiisaa jiran yuunivarsiitiiwwan gurguddaa irratti barsiisaa jiran kanneen akka Abbaa Malkaa fa'aa, Naasir Khalil jechuudha. Dooktar Bayyaan Hussein fa'aa sobaa qorattoonni seenaa fi xiinxaltoonni seenaa akka gaanfa Afrikaattis ni jiran jedhamanii yaadaman kanneen hin gulaalamuunsaa baay'ee kitaabni kun qulqullinaan akka bahu taasisee jira jeetiin yaada'an jechuudha. Irra caala immoo gaazexeessaa fi barreessaa Mahammad Siraaj gama qubeetiin waan jiru manzaraa lamaan waan irra deemina fakkaata. Galatoomiin sinjaa bakka jirtetti hoggaan dubbisu hammam bira ga'e hundatti dogoggora qubee fi seerluga irratti hin argine. Kun immoo cimina kitaaba kanaati jeetiin yaada akka ogeettii tokkotti jechuudha. Tarii osoo itti dabalame ati itti yaadne laata je'ee waan hin kaasu tokkoffaa itti dhiyeenyaan maatii seenaa kanaati ati nama qooda fudhatee jechuudha achi keessatti bakkeewwan kana deddeemtee yaaluudhaaf laaltee footoodhaan ragaa qabachuudhaaf yaaltee jirta. Akkasitti dilas marallee suuraadhaan deeggaruudhaaf yaadeetillee ture. Immoo gama boodaa suuraan guutuu isaadhaa harkatuu dhabuu fi wantoonni adda addaadhaa kuni akkan barruu qofatti waan san qindeesseetuma kaa'u nagoote jechuudha. Jalqaba duraan wantoota jiru hunda namoota kanallee suuraa isaaniitii wajjin lafa kunii fi waan kanaas lafan akkana tuqee dabru hunda keessa bifa suuraatiin deeggaree kaa'uudhaaf illee yaaleetiin ture. Immoo haala yerootii fi ammas barataa ta'eetiin ture. Barataa jira gaafa waan kana barreessu sun wal qabatee akkaniifin san hanga xarafaadhaa deemee fiixan baafne akkuma barruu qofaan qindeessu daangeesse jechuudha. Maaliifin siin jee yoo xiqqaate bakkeewwan san ni jiru bakkeewwan lolaa sanii jechuudha. Bakki qabrillee ni jira. Yeroo sanitti yoo suuraan kaasamu baatellee amma hoggurra deemtee qorattu kana osoo suuraa haastee suuraan deeggarame irra caala kana caala cimee namni
bakka kana namni ilaaluurraan jechuudha dubbisee wal bira qabee ni ilaala jechuudha. I hope marsaa lammaffaa irratti waggaa maxxansitu kanallee itti yaada jedhuudhaan qaba. Inni biraa kitaabni seenaa waggaa barreeffamu wanni guddaan barreessaan takka xiyyeeffannaadhaan of eeggannaadhaan qabachuu qabu ragaaleedha. Maddoota ragaa. Maddoonni ragaa hankeetii duratti akkanaaf kaastee waan hin odeeffadheerraa naan jechaa turte. Sanirraan dabalataan maal fa'aa turanii maddoonni san jechuudha? Maddoonni manguddoodha. Manguddoo hayyoota warra qaamaan achi keessa ture jechuudha. Warri irra guddin isaaniidha. Madda gubbara namni jiruu fi maqaan isaaniidha warri keessa jiru hedduu as gubbaratti jechuudha. Tokkoon tokkoo isaaniidha ogguun ifirra deemtuu gadi fageenyaan gaa seenaa takka ogguma keessa gabbu'aa deemtuun sii bal'ataa adda baafataa deemta. Tana keessatti eenyu bakka kana gubbara ture eenyutu as gubbara tureedhaani waan kana kan inni fi anis irraa qoradhe jechuudha. Akkas jechuun namuu waan ijaan arkee fi waan hojiidhaan godhe san naa odeessa jechuudha. Madda bifa saniin adda baafachaa irraa dhugoonfachaa bifa saniin deeme maddi tokko kitaaban irraa kitaaban inni dubbisee fi sooshaal miidiyaa adda addaa wantoota adda addaa takka kan irraa ilaale maddoota gubbarra riifaransii gubbarra kaayatiin jira. Haala kana fakkaata. Maddoota kana argachuudhaaf ragaawwan kanneen gaafa sassaabdu immoo bu'aa bahiin jiru maal fakkaata ture immoo? Bu'aa bahiin jiru wanni xiqqoon hundi bu'aa bahiinuma qabdi. Xiqqoon hundi jechuudha kitaaba guddaa kana qopheessuu qofa kunuu guddaa wanti waan ta'eef jechuudha. Isaan kana qunnamuudhaaf isaan kana harkachuu dhabuu jira. Dheeyxeetumaahu isaanuma kanaahu takkaa waliin qunnamtuuni takkaa isaanummaan kunuu wantoota kana fiixa baafe fiixan bo'oon kanaadhaafa wantoota hedduu jira uummata keenya bira maaliif namoonni hedduun irraa numa gaafata. Kaanis numa iyyaafataa numa deemaa amata dhufaa dabran akkasuma namni irraa odeeffatu. Ati immoo deebitee waan kana kaayyoon teetii fi nama sanii adda adda ta'e eegguun fi odeeffatuudhaaf gabbuutu akkuma nama sanittis ilaalanii laaffisaniituma yeroo sii kanuu dhabuun takka illee numa jirti. Waa hedduu takkaa jira chaalenjii hedduus keessa sii mudata. Kana hunda bira dabarreetuma as keenya. Mudannoon addaa sii qunnamee ni jira hoggaa kitaaba kana qopheessitu. Mudannoon addaa kana qunnamee jee yaaduun jiru amma dura. Hayyee gara maayyiitti kitaabni kun akkuma dubbisuudhaaf yaalee ciminni isaa kana osoo kun immoo dabalamee jiruudhaaf yaaleetiin jira akka nama tokkotti. Atilleen fuulduraaf keessumattuu immoo qabrii 30 kana jalatti gootota muraasaatu as keessa ka'e jeetii yaada gurguddoo ta'anis jechuudha. Goonni immoo xiqqaan qabu hunduu haga darbateen gumaacha qabaachuu ture waan ta'eef fuulduraaf maal yaadaa jirta jildillee waan jiru asirratti hin argine waan ta'eef marsaan lammaffaan kun kitaaba kana itti fufamu maal yaadni kee maali gootota kanneen hafanoo deemuudhaaf. Itti fufaa hin dhaabbatu. Kun yeroo qaba yeroo fi lafa irratti daangeffate illee qaba. Amma deemee kana mootummaa aga sochii mootummaa dargiidhaati wajjin godhamtu irratti hin dhaabe. Itti fufachuu wanni sanbuudaati illee wanni inni finachir dhaabee ka sanbuudaati illee ittiin galchiniif abdii itti fufaa jawaan lafa kaadee jiruufin. Kanaaf nu kitaaba biraas irraa eegnaa jechuudha fuulduraaf. Inshaallah. Hayyee baay'ee galatoomi. Akka waliigalatti hangaafiiwwan qabu maayyeessuudhaafiin jaa sanan dura garuu kitaabni kun haala addaatiin eebbifamuuf akka deemullee odeeffadheetiin jira. Kitaabni kun akkamitti eebbifamaa eessatti eebbifamaa yoomii sa'aatiin isaa hoo waan jiru san daawwattoota bira osoo geenye. Kitaaba kana akkuma atis jettee bifa addaatiin eebbisuudhaa deemna. Yoo rabbi jee jechuudha torbaan dhufu eebbisna dilbata dhufu jechuudha. Ka eebbisnulleen handhuura Oromiyaa Finfinnee hoteela Eelillitti guyyaan isaatis gurraandhala 26 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatii fi yookaan gurraandhala 19 baatii gurraandhala 19 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaadhaa kanatti kan eebbifamu ta'a. Torbaan akka boruu jechuudha. Torbaan akka boruu jechuudha. Kanaafuu daawwattoonni keenya hundi keessanuu warri Finfinnee jirtanis warri dhaloodhaan jirtanis naannoo Finfinnee irraa jirtan kottaatii kitaaba kanaa waliin haa eebbisnu jechuu jira fixaabaasi hangama kiyyaan gaafiiwwan an qabuuf deetiin jira.
namoonni ati galateeffattu dhaamsa qabdu yoo jiraate carraa dhaamsa kana jechuudha. Galatni gaa kan rabbii ol ta'eedhaati jira duraan dursinee itti aansinee immoo galata kitaaba keessatti illee tuttuquuf yaaleetiin jira. As keessatti kitaabni kun irra kallattii kana qabaatee bahuudhaaf hedduu na wajjin carraaqaa kan ture tokko Abbaa Malkaaraati. Kitaabnummaan kun wanni hundi dursa feeti. Kitaabni kun maxxaneetillee uummata biraan gahuudhaaf eessuma kiyya Ahmad Jamaal Ahmad ispoonsara naatee waan kana aga xarafa irratti illee na wajjin deemuu isaatiif isaan lamaan galatoomaan jedhan. Hayyee anis gaa irra deebi'ee keessumattuu kitaaba ispoonsara gochuu jechuun waan guddaadha. Galatoomiin jedhanii. Hayyee haa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan Maayaa Show torban kanaa kanuma hamma torbaanitti torbaan gaarii sinaawa an qopheessuun sagantaa kana Harrasheetti Arrafaa Faajjiitiin ture. Keessummaan kiyyaarraa immoo barreessaa fi ogeessa kompiitar saayinsiidha. Fidhabaas Musee ture galatoomiin